بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتك إنك كيري لا. الحمد لله رب العالمين. ربنا جهانا قرتني ولن نديب سفارون كيسات ججا. إن شاء الله تعالى ربنا على ما في الإيه أيام ربي على ما تنججا ولن نتأجرتني ولي في مجرانو وايرسكيت. ربين قدان سبحانه وتعالى وانجلوا آية إساك قرآناتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والنمال لفردهم تتكلين على رزقين سي الله رتت اتمالين تاني جاء ربين قدان سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جاء ربين قدان سبحانه وتعالى ميوان كان هايلا اللو يأبولي وانكين واني تكو ربين جيشان نماهمي قوشان أرغن هدونا ما قال دوبا روي أن رجلا جلس تحت أشجار من النخل ثم استلقى على ظهره وانجل أنقافة تكو قربان تكو أغرتني قادسة أغرتني تمرا جلج إيسي قادسة تمرا جلج إيسي قران القرى قلي أكنج إيسي قرى سميع الله سنبري تكو دفي مويني كن أغرتني هول قوي قبا قاوة قبا جتشا قاوة قبا holqa qaba duuba qaawwa isaa kana keessa fidee simbirri kun agartee waa achi darba namtichi kun asii wallaalaa hin arga waan inni darbu kana achumat darba deemee ammallee waa guuree firee wayii guuree achumat darba deemee ammallee firee wayii guuree achumat darba sila simbirri kun achitti maal walitti qaba maal achi keessatti walitti qaba jedhee laaluu qaba jedhee ka'ee achi gubbarra ol bahe achi gubbarra yeroo ol bahu holqa san keessa akkana inni gadi laalu jawwee agartee afaan bantee darbaa simbirreedhaa san eeggattu arge. Allahu akbar. Meelaalaa yaa obboleewwan simbirree fi agartanii jawwee waliif aduwwi hin beeytan simbirree fi jawwee waliif aduwwi immootuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti wakkalee simbirri jawwee ija ballaadhaa ka achi keessa galtu nyaachisa. jawwee ija ballaadhaa ka achi keessa galtu simbirri nyaachisa yaa obboleewwan keenna. هذا حكمة من الله تبارك وتعالى. هذا علامة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. كوني ملتو دندتي ربي ترتنا مكاجيلتو كتوكوچما ربي رتنا مكاجيلتو يا obboleewwan keenna. simbirreen jawweeni baqattini nyaata silaa jawweeni siyyuu simbirree ijan qabne bada jawwee ijan qabne ka agartee ka holqa agartee mukaa keessa galu afaan banii akkatti ol garagalee ciisu achii dhayxee itti gaddarbiti duuba isiin kanaan jiraata duuba waan jedhe duuba odeessan sadaqa allahu haysu qaal rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhugaa dubbate yeroo jedheen keessatti wamaa min daabbatin fil ardi illaa ala allaahi rizquhaa wanni lafarra deemtu ta lafarra sossootu takkailleen hin taane haala riskiin isii Allah irratti ta'een malitti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Riskii waan lafarra yaatu cufti rabbi gubbaa jirti subhaanahu wa ta'aalaa. Nuti hoo ka deemnee barbaadannu kun yoo jette sababaa itti taane malee nuti waan tokkollee argamsiifachuu hin dandeenye. Meeqa namaati ka ifaajaa dhaqee waan tokkollee malee agartee harka qullaa mana galu. Duuba sochii keetii waan tokkotti illee waan geettuun seehin kun as gartee asbaaba. Rabbiin lubbuu baqayse tana gaafa inni qooqa bulta jedhe inni bulti gaafa inni nyaatta jedhe inni nyaatti riskii isii immoo rabbiin of gubbaa kenne jedhe akkuma agartee waa'ee ijoolleedhaa keessatti rabbii yeroo dubbatu ijoolleen ajjeesinaa horaa jedhe nutu isinillee razzaqaanitu ijoollee sanillee razzaqaa jedhe dhugaa moo dhugaa mi dhuga rabbiin jawwee ija ballaadhaa ta wanni tokko achitti quba isan qabne gara banii aadamii wanni tokko achitti quba hin qabne achitti quba qabu sihii agartee kaadachii gubbaa ol dhaabbatee deemu ka ija qabu ka harka qabu kana way gataare subhaanallah achitti jawwee kana agartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qudraa qabu nyaachise kitaaba qisasu saalihiina jedhamu keessatti barreessanii lafa nuu kaahan taarikaaf akka nuti agartanii gorsa irraa fudhannuuf jecha yaa obboleewwan keenna. Akkuma san qissaan biraa jechaadha ta jirtu namni tokko Ibraahim binu Adham jedhaniini waan jedhe rabbi isarraa haa jaalatu riskiin agartanii ka harka rabbii akka jirtu gaafa tokko keessumummaa deemee nama bira dhaqee jedhe gandi bira dhaqin ummanni arabaa kun aslitti agartee hulaa dura taa'anii waa nyaatan gaaddisa wayii hulaa duratti tolfatanii
gaaddisan jala ta'anii waa nyaatan manni keessini ala kana taa'an duuba qilleensa keessa akkasitti duuba mana dura fuulduree manaa dura ta'aniiti achitti bakka waa nyaatan sanitti nyaata achi dhiyeessaniif isaa fi warri agartee manaallee warri agartee gandaallee abbaan manaallee agartee waliin achi ta'anii osoo nyaatuudhaaf deeman biddeena akkuma gilgiliidhaan fuudhanii jala kaahanitti harraagessi fuudhee butee ittiin dhaabbate. Ajaa'ib! Namni kun aalimaa nama hikmaati. Harraagessi kun eessa geessuuf deeman biddeena kana jedhee jala deemee jedhe. Deemanii bararee jechuu jaluma deemaa jedhe ima laala. Gurbaa tokko ka namni tokko quban qabne rabbii aalamaa malee. Ka harkaa luka isaa akkanatti walitti hidhanii tulluu gubbarratti harkaa luka isaa walii hidhanii akkasitti taa'u ka gara tokko shokoysuu hin dandeenye akkatti qoronya'ame. Gurbaa kana bira dhufee yoo jedhe achumaa buddeena kanatti gadi harcaasee gurbaan akkanuma ol jedhee afaan banee nyaataa jedhe. Suutuma suutan itti gaccobsaa jedhe gurbaan akkanuma nyaataa jedhe. Gurbaa nama isa hidhe rabbii aalamaa beekaa hidhamee achitti agartee ka akkasitti tulluu gubbaa taa'u ka namni tokko quban qabne si uume hoy si dagataare subhanahu wa ta'ala laa ta'khuzuhu sinatu wala nawm laa yadillu rabbii walaa yansa. Rabbiin guddaan subhanahu wa ta'ala ka mugaati illeen isan qabne ka hirribni illeen isan qabne ka inilleen irraanfanne quba si qabare isa uume miire uumaa isaa kana mara isa ittiin dhaabbata. Alhayyul qayyuum ka jiraataa ta'e ka tajaajila ummataatiin taligaa ummataatiin dhaabbataa ta'e quba si qaba duuba. Gurbaa namni tokko quba hin qabne kana eenyutu achi quba qaba jennaan rabbii alamaati subhanahu wa ta'ala. Duuba rabbiin eenyuun itti wakkale harraagessaa fi silaa agartee ilmi namaa tokko waliif aduwwii bar wal baqata. Harraagessi ilma namaa ni baqatatti beeyna malee itti dhihaatatti hin beeynu namuu ni beeytani. Duuba harraagessa kanatu dhufee agartee gurbaa kana nyaachisa. Gurbaan achitti agartee riskii rabbi isaa razzaqe nyaata duuba. Haga gaafa lubbuun isaa bahi jettuun itti agartee achiin bahu. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam lan tamuuta nafsun jedhe. Lubbuun takkalleen agartee hin duutu haga riskii isii fixattutti jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Lubbuun takkalleen hin duutu haga riskii isii fixattutti jedhe Muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Dubbiin dhugaa moo dhugaame? Dhugaa yaa obboleewwan keenya kunoo arginee miire silaa gurbaan kun nyaatan malee jiraate ilma namaati. Riskii isaa immootu rabbiin ta isaa razzaqe akkaan ta'e akka malee hin ta'e rabbiin ichuma itti fidu jira kunoo. Achumatti itti fidu jira osoo qabrii jalallee ka seenan taate wani rabbi namaa razzaqe abadan osoo biyyee jalatti illee dhokatte achisi dhufti malee sirraa naftu jedhan duuba. Ajaa'ib! Akkuma san duuba qissaa biraallee taas keessatti nu odeeffamte. Gaafa tokko duuba waan jedhe namni tokko ibnu Afshaajin Nahwiyyu jedhaniini guyyaa tokko agartanii dallawa agartee jaami'aa Misraa keessa taa'u jirraa jedhe. Duuba osoma achi teennu duuba nyaata nyaachuu jiranii ummanni walitti qabamee fahadarahum qaxxun jedhan isaanitti dhufe duuba agartanii adurre isaanitti dhufe qixxun afwan adurre isaanitti dhufe adurreen itti dhufteeti nyaata darbaniif ree namni agartee waan simatti ta'u tokko bar nyaata ima darbitaa fi saree illee yoo taate nyaata darbanii fi jennaan nyaata san fuudhee deemee dallawa irraan gabbu'ee deebi'an mallee nyaata biraa darbaniif fuudhee ammallee dallawa duyda duuban gabbu'ee gad deebi'e nyaata biraa fuudhanii darbanii fuudhee ammallee dallawa duuban gabbu'ee deebi'a. Adurreen kun nyaata hagana ga'u kophaa isaa waan nyaatu eenyu achi geessee deebi'u jira maal dalagu jira jedheeti ka'ee deemee dallawa sanirraan dhokadhee gabbu'ee laalee jedhe. Adurree biraa ka ija ballaadhaa ka socho'uu hin dandeenye ka achuma taa'u ka garana deemaan beeyne isaaf achi geessaa jedhe. Meelaala yaa obboleewwan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beelladaa keessa rahmata kaa'ee gara tokkoon waan kun waan agartee muhaadaraa kophaa mataa isaa qaba. Rabbii adurree rahmata keessa kaa'ee wal nyaachiftu ilmi namaa immoo rahmata keessaa fuudhee yoo walii hin rifanne kunillee waan agartanii gama tokkoon muhaadaraa agartee kophaa mataa isaa danda'e irraa fudhannu sila. Yeroo ta'e gabaabduu malee. Adurreen achitti adurree geessee adurreen sun achi nyaata. Kuni maal nuu kenna duuba? Jecha rabbii kennaa subhaanahu wa ta'ala meelaala. Wamaa min daabbatin fil ardi illaa ala Allaahi rizquhaa.
wannummaan lafarra yaatu takotte lafarra deemtu takka ta lubbuu qabdu takka illeen hin taane haala riskiin isii Allah irratti ta'etti malee jedhe. Kun riskii rabbiiti moo riskii rabbiiti miti riskii rabbiiti bar. Rabbitu subhaanahu wa ta'ala adurree kana wakkalee adurree sanii geessi je'een. Adurreen kun ajaja rabbiiti malee socho'ee akkana dalagutti hin jiru beek. Gaafa agartee ka shimbirri fuudhee agartee ka akkasitti jawwee geessullee rabbitu subhaanahu wa ta'ala itti wakkale. Gaafa akkasitti agartee harraagessi fuudhee gurbaa agartee kobbachuu gubbatti takkii tulluu gubbatti hidhame sanii achi geessullee rabbi subhaanahu wa ta'ala itti wakkale. Wanni kun walii aduu wiiree hin beekamu aadaa ilma namaatitti. Kawaariqul aadaa kilaafa aadaati. Harraagessi ilma namaa qallabuun hin beekamu. Duuba yaa obboleewwan keenna wanni aqlii hin qabne illeen kun akkanatti agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajaja rabbiitti walii geessan kuni maali? Jecha nabii keenna salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ka rabbii keennarraa nu odeesse. Akkasuma jecha agartee rabbul izzati wal jalaali kanatu nama agarsiisa duuba kanaan wal gala. Nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam lubbuun takkalleen hin duutu jedhe haga riskii isii fixattutti. Kalaas akkuma san rabbii illeen cufti agartee waan lubbuu qabaa waan socho'aa waan dachirra sosso'aa cufti agartee riskiin isiina gubbaadhaa jedhe. Kanaafuu haga riskii rabbii san fixatanitti wani tokko deeman hin jiru. Dhaamsi asirratti jiru duuba warri agartanii ka rabbi sodaa dhabdanii nama zollomtan ka agartanii riskii rabbiin isinii razzaqeen maletti nabiin keenya hadiisaniin keessatti akka jarjartanii haraamitti hin seenne je waan rabbiin isinii razzaqeen dhabdanii. Kanaafuu warri hattuu ta'ee kijibee gara maleen mallaqa namaa saamu gara maleen agartee dunyaa namaa fudhatu rabbii keessan sodaadha. Riskii teessan hin dhabdan riskii mateessan malee illee hin nyaattan. Rabbii waan lubbuu baqayse tana agartee laazima agartee ka haga inni du'i jedhuun ittiin duutu haga riskii isii fixattullee hin duutu akka jarjartanii haraam hin seenne duuba. Rabbii keessan irra obsaa isiniin jenna duuba babatana irraa silaa waa hedduu dubbanna insha Allahu ta'ala amma fasuma gabaabbanna. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.